Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa lafan kun qophii koo magaalaa koo Minneapolisiti. Qophiin kun torban lammaffaa ji'atti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u waa'ee hawaasummaa, dinagdee, siyaasaa, fayyaa, ispoortii wantoota hedduu jiruuf jireenya lammiilee biyya keenya kanneen Minnesota keessattuu magaalaa Minneapolis keessa jiraatan irratti xiyyeeffatee sagantaa isiniif dhiyaatu. Sagantaa kana kutaa bulchiinsa magaalaa Minneapolisif Oromiyaa lafantu wajjin ta'uudhaan isiniif dhiyeessa. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaan ammas affeerraa keenya. Har'a dhimma irraa haasofnu dhimma jiruuf jireenya ilma namaati. Ilmi namaa jiraachuudhaaf akkuma wantoonni hedduun isa barbaachisan manni jireenyaa waan tokko. Manni jireenyaa magaalaa Minneapolis keessatti maal fakkaata? Mirgi kireeffattootaa hoo maal fakkaata? Abbootiin qabeenyaa hoo bifa kamiin haqa ummata kanaa eeganii mana kireessu? Haqni nama kireeffatu yoo cabe hoo maaltu itti aana waan jedhuuf kutaa dipaartimentii tajaajila dambii keessa kan hojjetu obboleessa keenya Hamzaa qabadheetiin dhiyaadhee jira. Hamzaan hanga xumuraatti nu wajjin tura. Isinis nu hordofaa nu wajjin tura isin jenna. Turtii gaarii qabaadha. Hamzaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdee galatoomiin isin jaa duraan dursee qophii kana yeroo hanga qabda wal irra qabsiistanii asin na affeertuu keessaniifin galata guddaa hawaasa kiyyaa fi galata guddaa bakka dambii bu'ee as dubbachuu kiyyaaf galatoomiin isin jaa. Hedduu ulfaadhu Hamzaamee jalqaba hawaasuma kanaan walaa barannuuti. Hamzaan eenyu eessa dhalatee guddate akkamiin gara dipaartimentii kutaa bulchiinsa magaalaa Minneapolis deemuu dandeette? Galatoomii duraan dursee bakka anaan itti dhaladhee Harargee lixaa magaalaa Cirootiin dhaladhee guddadhee bara 2000 akkam biyya tana dhufee dipaartimentii kana eegan seenee ammata lama almost 2021 bara 2020 kan seene jechuudha. Mee Hamzaan kallatti mangargaa fi kennaatti adeemnuuti hangana wal baranne hawaasaanis wal baranne jechuudha. Tajaajilli dambii yookiin regulatory service inni jennuun kun duula mirga kireeffattootaa geggeessuutti jira. Duula kana maaliif geggeessaa jira? Wanni geggeessuu fi akka hawaasa keenya faayiduudhaa fi keessaafuu magaalaa Minneapolis keessatti warri mana kireeffatu duula dambii kana keessatti harka 53 je'amee shallagama jechuudha. Ammaan tanatti jechuudha. Ammaan tanatti gara birootiin magaalaan Minneapolis ummata mirga isaanii gargaaruudhaa fi akka mirga isaanii beekanii fi tajaajila akka kennuudhaaf qophiidha jechuudha. Gara birootiin immoo tajaajilli dambiidha kireeffattoonni akka mirga isaanii beekan gargaara jechuudha. Dambiiwwan dhiyeenya kana bahan heerootiin dhiyeenya kana bahan warra mana kireeffatu heera isaanii eeguudhaaf caala akka bahee jiru garsiisa jechuudha. Dipaartimentiin keenya wanni godhu warroota mana kireeffatan laaluudha. Itti aansuudhaas warroota mana qaban warra mana dhuunfaa qabu waliigalteedhaan isaan kana fuulduratti qunnamuudhaan haala jiruun hundaa'uu mijeessuudhaaf kanaaf godha jechuudha. Galatoomii obbo Hamzaamee mirgoonni kiraa manaa uummata barsiisaa jirru maal fa'a? Wanni godhan qabxii sadii gaaffii kee deebisuudhaaf wanni sadeeffaa wanni godhan tokkoffaa information update godhuudhaaf fi isaan mirga isaan qaban hoo gara sadii ilaalla. Inclusive screen criteria kan jennu kuni tajaajilli manni qabuu fi ulaagaalee inni qabu ofirraa ilaaluudha. Kalamadaa immoo individual assessment kan jennu sani. Individual assessment kan jennu ulaagaalee mana san kireeffachuudhaaf wanni abbaan ofirraa ilaalu jechuudha. Waan nama dhuunfaa isaa ittiin madaaltan jechuudha. Akkasi. Sadaffaa security deposit dha. Qabeenya mana san kireeffachuudhaaf qabeenya ati qabduu fi keessuudha manni sun akka harkattu jechuudha. Wabii lafa kaa'u jechuudha. Wabii lafa kaa'u jechuudha. Galatoomii obbo Hamzaamee kireeffattoonni baay'een abbaan qabeenyaa haaloo ba'a jedhanii waan sodaataniif dhimma mana isaanii keessatti mul'atu yookiin rakkoo argan gabaasuurraa duubatti jedhu yeroo hedduu abbootiin qabeenyaa yookiin hooggantoonni qabeenyaa kireeffattoota irratti haaloo ba'uu ni danda'ama. Gizee hedduu warri mana kireeffatan sodaa qaban mana dhugaa kireeffatan sodaa warri abbaan manaa gartee hoo hijaafaan irraa baha jechuudhaan waan mirgi tokko mana keessatti mana kireeffatan kana keessatti cabee jiraatu ta'ee ni sodaatan gizee hedduu sodaa kana himuun heera ala hoo isaan abbaan manaa gartee heeluu irraa bahe takkamu hijaa itti bahe. Kanaafuu hoo abbaan mana kireeffate suni hoo gartee
mirgi isaa kun hoo dhiibbametee hoo barbaachisaa ta'e mirgi isaa kun hoo dhiibbamee takka immoo gartee hijaa irraa bahuu ka sodaate hoo itti fakkaatu yoo ta'e garoota gartee gara mootummaatiin karaa inni itti qunnamee waan inni isa yaachisan mirgi isaa tuqamuu isaa bakka itti ilaalamu itti himatu jira. Hoomlaayin bakka jiru nambarri isaatis 62 torba 2857 dawwalee himuu ibsachuu danda'a jechuudha. Waan isa gartee concern isa godhu. Halamada immoo legal aid hajannuutidha. Warra legal aid illee warra heeraan nama gargaaru biratti waan mirga isaa mana xuqurratti garta haluun horti bee takka immoo hijaan katiba hoo katee ta'e nambara legal aid takka immoo warra heeraan nama gargaaru biratti 6233 459 dawwalee himuu danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan sun qofa osoo hin ta'in ida'annoo abbaa alangaa waliigalaa attorney general bakka jennutti kitaabota gartee qabilaash takka uma free kajennu qophaa'ee jira online irratti haa ta'u gama interneetiinis ni jira gartee abbaa qabeenya nama warra namaa kireessatuu fi warra gartee kireeffatu illee waliigaltee responsibility takka immoo fudhatama waan qabuun gaafii takka achitti qunnamee gaafachuu danda'a jechuudha. Kuni ammallee informationa ida'annoo barbaachisuudhaan karaa gartee Minneapolis gaaf rental right warra mana kireeffatu mirga isaanii warra qunnamuun achirraa argachuu danda'a jechuudha. Obbo Hamzaa namoonni tokko yeroo manarraa baafamuun yookiin ari'amuun isaan mudate mirgi isaan qaban maali? Mirgi isaan qaban guyyaa 14 qaban. Guyyaa 14 kana keessatti hoo manni kiraadhaa hin kafalamne gatii manaa itti aansuudhaanis yeroo si kanneen kanatti hoo ati hin kafalle sani jechuudha. Sababnummaa namni tokko manarraa ari'amuuf waan kafaltiin kafalleef. Waan kafaltiin kafalleef sani. Kanaafuu guyyaa 14 kaa'ameef san keessatti yoo kafaluu hin danda'inne manarraa baafama jechuudha. Guyyaa 14 kana keessatti illee waraqaanis malee si ergee dhaamsaa si godhee ulaagaalee jiru hogguma dura seentuu heera jiru san hoo hin guuttanne sirnaan si baasuu danda'a jechuudha. Immoo ilaa amma guyyaa 14 ni qabdi. Guyyaa 14 kana keessatti gatii manaa yeroo wajjinii fi hangan kafalamne. Waanuma sirraa barbaadamu kafaluu jechuudha. Waan sirraa barbaadu waan sirraa eegamu kafaluu qabdi jechuudha. Hoo hin kafalamne yeroo guyyaa inni si kanneen sanitti hoo ati hin kafalle deensan booda akkasitti gartee tarkaanfii fudhachuu danda'a jechuudha. Namichi manarraa xaliyaansi ga'ee guyyaa 14 booda. Harkaanis kannuu qaba. Okay. Manasitti ni ergaa harkaanis fidee manasitti kannuu qaba. Kanneen hundaa hoo ati hin guunne ulaagala jiru kan hoo hin guunne manarraa si baasuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu namichi sun manarraa si baasuudhaaf xaliyaa erguun qofti gahaa miti saayinsii goosisuu qaba jechuudha. Saayinsii harkaanis fiduu qaba. Si gahuu isaa mirkaneessuu qaba jechuudha yeroo qabdu guyyaa 14 kana irratti. Kanaafuu namichi xaliyaa fakkeenyaaf amma namni keenya yeroo tokko amma xaliyaan osoo san gahin faa xaliyaa erginiirraa jedhanii yeroo mirga isaa cabsan faa argina. Namichi kun diduu hin danda'a jechuudha. Diduu hin danda'a yes. Diduu danda'a wanni diduu danda'u harkaan waan akka hin geenye erguun qofti gahaadhaa miti. Harkaanis itti kennamuu qaba. Gizee hedduu warri manaa kuni tententii warra sarviisa harka namaa kan ni qaba. Dirqama harkatti khalluus ni qabama. Mee Obbo Hamzaa ammas irra deebi'eetiin waan hedduu haasa'aa jirra waa'ee haqa uummataatiif akkasumas mirga namoonni mana kireeffatan qaban bulchiinsi magaalaa Minneapolis kireeffattootaaf gargaarsa akkamii fa'a kenna? Galatoomi wanni godhu warra gartee dambii tajaajilaa kana akkam regulatory service ni rental house legion warri jirru kunri warri iddu galeessa warra mana kireeffatuudhaa fi warra gartee ummata mana qabuuf idduu tahee waan haala jiru kana warra salphisu jechuudha. Rakkoo ummanni qaban san warra kireeffattoota qaban san akka kiraa kana kafaluu danda'an warra isaan gargaaru wajjin tahee walitti araarsa araarri akka idduu bu'ee ummanni gartee mana kireeffatuus akka kiraa keessattuu warra godhu jechuudha. Warri suni warri gartee dambii tajaajila dambii warri kan nuqul takkaa immoo
housing legion warri jennu kuni kallattiidhaan uummata wajjin waliin qunnamanii immoo wanni godhan gargaarsa akka harkatan godhan jechuudha. Obbo Hamzaa kireeffattoonni odeeffannoo waa'ee duula mirga kireeffattoota kana eessatti argachuu danda'an? Galatoomi Abdul Nasir bakka itti harkatan baatii tana walakkaa irraa eegalee bakka itti harkatan bakka hedduudha. Bakka baasaati bakka baasa itti eeggatan transportation uummanni bakka deemu halu itti aansuudhaanis baasa keessatti illee bakka isaan bakka itti baasa itti eeggatan barcuma irrattis argachuu danda'anii achirraa argachuu danda'an jechuudha. Itti dabaluudhaanis tajaajilli dambii takkaammoo regulatory service kuni bakka tajaajilli hawaasaa jiru bakka tajaajilli hawaasaa jiru amata guutuu hundattuu takkaawummoo bakki tajaajilli hawaasaa sagantaa hawaasni qabu irratti jechuudha. Sagantaa hawaasni qabu hundarrattuu argisiisamuu danda'a takkaawummoo achirratti illee qopheeffamee ni hirama jechuudha. Samara kana takkaawummoo bona kana keessatti ibindoota takkaawummoo sagantaalee adda addaa dhufuu ta'a. Achirratti illee bakka daandaniin cuccufanii agarsiisni godhamu irratti keessaafuu waa'ee adda irratti namni keenya achitti illee dhufee harkachuu danda'a jechuudha. Gara birootiin illee viidiyoolee adda addaatti qophaa'ee jira afaan garagaraatiin. Afaan garagaraatiin hoggaa jennu afaan Ingiliishiitii fi Ispaanishii, Hoomingii, Somaaliidhaa fi keenyallee fuulduratti illee hamilee fi hawwii qabna akka afaan Oromootti illee qophaa'u kanarrattis waliin irratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Viidiyooleen kun wanni isaan qaban mirga kireeffattootni qabanii fi bakka gargaarsatti harkatan hima jechuudha. Itti aansuudhaanis viidiyoolee itti harkachuu danda'anii Minneapolis mn.gov websaayitii san dheexanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Karaa biraa irratti argachuu danda'ani waan akka Feesbuukii fi Tiwiitarii moo? Tiwiitarii irratti achirratti argachuu danda'an. Feesbuukii fi Tiwiitarii irratti illee Minneapolis mn.gov achirratti argachuu danda'an. Guutuu isaa waa'ee mirgaa fi kireeffattootni waan qaban dhaamsaaf illee gargaarsa illee waan harkate achirratti illee argachuu dandeessan. Walumaa galattuu uummanni kireeffatu waan mirga isaanii ilaalchisu guutuutti ibsee achirratti argachuu danda'udha websaayitii kana dhaqanii. Obbo Hamzaa duulli mirga kireeffattootaa kun kireeffattoota hedduu waa'ee mirga isaanii barsiisuuf akkamitti gargaara? Akkatti gargaartu haalota adda addaatiin gargaara. Wanni godhuunis duulli godhamaa jiru kuni gizee duraatiif waan ta'eef mirgata ummatootaa kana beeksisuudhaa fi websaayitoota adda addaatti galmaa'u jechuudha. Keessaafuu newsleeterii takkaawammoo xalayoota baruuleetiin garagaraatiin gartee galmaa'udha. Itti aansuudhaanis bakka gartee uummanni tajaajilli uummanni itti kennamu irrattis uummata beeksisuu jechuudha. Achirraa odeeffannoo argatan jechuudha. Achirraa odeeffannoo argatan jechuudha. Itti aansuudhaanis websaayitii Minneapolis gov renter right mirgoota uummata kireeffattoota renter right jechuudhaan websaayitii san dhaqanii barbaaduu danda'an jechuudha achirratti. Irra hedduun intarneetirra jira. Websaayitii san dhaquudhaan akkasitti beekuu danda'an. Kanaafuu namni waa'ee mirga isaa beekuu barbaade garuu websaayitii sanii dhaqee mirga kireeffattootaa bakka jedhu tuqa jechuudha. Achi tuqeetii sun guutuutti ifa godhee isaanii baasa. Gizee hedduu informationaa fi nuusi jalas deemuun hedduu uummata keenya gargaara. Gizeen hundaa uummanni keenya haala danda'uun xalayaalee adda addaas ta'uu dubbisan keessaafuu waa'ee manarratti waan rarra'ee duula dambii regulatory service takkaammoo dambii tajaajila dambiidhaa kanatti xiyyeeffannaa godhanii information adda addaa takkaammoo odeeffannoo adda addaa harkachuu danda'an jechuudha. Hedduu ulfaadhu Obbo Hamzaa waan hedduu haasofne waa'ee mirga kireeffattoota warra kireessuu akkasumas warra jaarsotaa walitti jara kana walitti araarsuu wal dhabbeen jiraate mee gama keetiin wanni hawaasni keenya beekuu qaba itti dabaluu qaba jettee jiraate. Galatoomii asitti arkamee yeroo hanga qabdu wal dhaqqabsiistee asna afeertanii hawaasaaf waan jiru kana ibsuu kiyyaaf iddoo galatoomiin isin jaa maqaa hawaasaatiin. Wanni njoo barbaadu information bakka uummanni keenya itti laatu danda'an waa'ee mirga warra mana kireeffatuu fi warra kireessituutti ilaaluudhaa fi dabalata tahee wahuma uummata keenya laalchisu information argachuudhaaf bakka lakkoofsi isaan itti dawwaluu danda'an takkaammoo bilbiluu danda'an lakkoofsa 3 takka dawwaluudhaan argachuu danda'an jechuudha waan barbaachise. Lakkoofsi kuni 3 takka kuni dipaartimentoota adda addaatiin qunnamtii godhee waan uummata keenya yaachisu waan yaadan uummanni qabu waa'ee manaa haa ta'u waan biraatis haa ta'u himuu danda'a bakka nama uummanni itti laalchisu sanitti illee
dhimma isaanii bakka itti bahan arkachuu danda'an jechuun nambara kanarraa kana nambara kana lakkoofsa arkachuu danda'an. Kamanni isaa jalaa gubatillee jiraate gara dipaartimentii Housing balaa akkuma dhimma isaaniitiin qoqqoodan jechuudha. Tajaajila kannan jechuudha. Kuni iddoo taa'eetii informaationa waan ati dhimma itti dabalte sanarratti ulaageelee bakka dipaartimentii ilaalchisanitti achi dabarsee achitti dhimma ilmi namaa itti bahuu danda'a jechuudha. Hawaasni keenyaaf illee. Hedduu ulfaadhu obbo Hamzaa. Galatoomii hafu keenyas. Egaan kabajamtoota daawwattoota sagantaa magaalaa koo Minneapolis gaafiif deebiin obbo Hamzaa wajjin goone gamanumaan goolabamee jira. Ammas irra deebuudhaan namoonni gaafii dhimma manaa irraa qabdan, namoonni waa'ee kiraa irraa gaafii qabdan, kanneen kireeffattanii rakkoon isin mudate, kanneen mirga keessan dubbattanii loogiin isin irratti hojjetame gaafiiwwan qabdan hundaafuu warri mana kireessitaniitis rakkoon isin mudatee jiru gama dipaartimentii kanaatti bilbiluudhaan dhimma keessan akka baataniin yaamicha keenya hardhaati. Dabalataan immoo odeeffannoo bal'aa dhimma kanarratti yoo barbaadan gama weebsaayitii magaalaa minneapolis.mn.gov deemtanii odeeffannoo bal'aa argachuu ni dandeettu. Gama kennaan sagantaa keenya goolabnee jirra. Sagantaa magaalaa koo Minneapolis kan biraatiin haga walitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadhaa isiniin jenna.